dhiifama jechaadha giddumaan seennee kantiibaa keenya kan magaalaa Haramaatiin dhufanii ajjiranii isaanis bakka tanatti aanu dhiyaatanii falyatafaddal mashkuura wa maajura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga guyyaa har'aa kanaan dhugee kabajamoo Sheekh Abdulatif Mattaan, kabajamoo Sheekh Amin Imroo, kabajamoo Sheekh Zakir Abdul Karim, kabajamoo Haji Muhammad Jibril, kabajamtoota ulamaa'ota keenya, kabajamtoota keenya, dubartootaa fi dargaggoota asitti argamtan, akkasumas darasoota majlisa Sheekh Abdulatiifitti barachaa turtan baga guyyaa har'aa kanaan nu ga'een isiniin jedha. Majlisni Sheekh Abdulatiif majlisa shabaaba hedduu godina kanarraa jalqabee godinoota baay'ee naannoo Oromiyaa jiranin hundarraa baroota dheeraadhaaf asitti ilmii barsiisuun akka ummanni keenya ummanni muslimaa iddoo jiranitti ilmii barataniif ga'een majlisni keenya kun godhaa jiru ga'ee olaanaadha. Asumaanillee sheekha keenyaaf rabbiin urmii fi fayyaa haa kennuuf taja'u asumaan du'aa kanaa gootanis barbaada. Amantii islaamaa jechuun nageenya jechuudha. Nageenya waaraa magaalaa tanatti fiduudha. Keessattillee barattoonni sheekaa fi sheeyninis ga'ee olaanaadha taphatanii akka bulchiinsa magaalaa Haramaattillee yeroo bara darbe garana dhufnu naafi sheeyni mari'anneeti daandiin kunillee naa tolu jennee itti kaaneeti harkillee xiqqoo nu qallate. Guyyaa takka immoo teenyee du'aa itti goone du'aa sheeyni nurraa itti godheen gaafa san doolaarri ni dabale. Daballi doolaaraa saniini karaa kanallee waliin xuhine jechuudha gaafa sanitti. Kanumarra dhaabbannee sheekaa waliin wantoonni nu hojjenne majlisa keenya kanaas waan hin deeggarrellee hin qabnu. Namoonni tokko tokkolleen iddoolee majlisaa, iddoolee madrasaa, iddoolee masgiidaa kakajeelus numa jira jechuun namni ol keessa jira. Isa saniinillee ol qabatee nuti ulamaayota keenyaan hin rakkisnu tarkaanfiilee gama barbaachisaa ta'een fudhachaati jirra jechuudha. Namoonni iddoo kanatti kaanni barsiisnaa deeggarree jaarra ja'a kaanis waan biraa akka jeela waan ta'eef namni kun wal keessa jira walirraa kaanis seera barsiisuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu tanammoo nuti akka mootummaatti tatti dhiisnuus hin qabnu. Kanumarra dhaabbannee jiraattonni magaalaa keenyaatis deeggarsa majlisa kanaaf barbaachisu waan dandeeme hunda akka obboleeyyan keenya ammoo deeggarsa taasise asitti taasisan sanitti majlisa cinaa dhaabbachuun dirqama tokkoon tokkoo keenyaati jechuudha. Nutis akka mootummaatti waan dandeenyu hundaan cinaa dhaabbannee majlisa kana cimsuudha. Barattoonni asitti illee baratanii yeroo gandatti galtan keessummaa guddootu tututu nu dhufutti jira ji'a takkaan booda. Ramadaana jechuudha soomanni seenaati jira. Soomana kana immoo akkatti qeeballoo wajjin wal qabatee bara kana akka addaatti qeebaluu fi akkasumas ulaagaa soomanni barbaadu guutuudhaan soomana keenya soomannee rabbii keenya fuula dura dhaabbannee hongee bara kana nu mudatte hongee tanallee rabbiin roobaan akka nu dhaqqabu namni hundi bakka jiru du'aa godhuudha qaba jechuudha. Namoonni asii dagaratti qabannee deemuu caala rabbitti dhiyaannee isa kana taasisuudha. Hojiilee nageenyaa aanaa keenyatti yookaan godinatti gallu sanitti masgiidatti salaachisnu sanitti hojii nageenyaa tokko tokkoon dhaamaa hawaasa keenya barsiisuu dargaggoota keenya barsiisuudha. Dubartoota keenya barsiisuudha. Amantiin teenya tuni amantiin muslimaa amantii walqixxummaa fi bilisummaa qabdu waan taateef walqixxummaa fi bilisummaa isiitti dubartoonni keenyas cimee amantii qabannee amantii keenya immoo qaamonni amantii keessatti siyaasaa makuu barbaadan isaan itti sammuu qaban. Qaamni tokko tokko iddootti daldaluun beeku amantaa keessa seeneetti siyaasaa daldala jira. San immoo gonkuman dandeemu. Amantiin muslimaa
amantii biyya jaartu biyyayyummaa keessaa baaftu biyyattiin tuni akka hiyyummaa keessaa baatu keessatti du'aa'ii ulamaa'onni keenya taasiseen nutilleen akka carraatti waggaa kute gisee dhumnu rabbiin faana nu tolcheeti guyyaa 13ffaatti haroon haramayaa tunilleen guuttee jechuudha. Saniifuu rabbiin keenya haroon tunni guutuyyee namni yaadeen jiru namni qonnaani qotee irratti wal diraa ture lafti tun xiyya asiin xiyya kaja'u rabbiin immoo fidee bakka dur caalaa bishaan itti guuteen nagee buusee jechuudha. Saniifuu rabbiin keenya yoo nuti qaceelle waan nun goone qabu xumura irratti wanni hin dhaammadhu asumaanuu wantoota nurraa barbaachisu waan majlisa deeggaruu qabnu sheeyninis ni beekanii dhuunfaanis mari'anneeti jirra wantoota mari'annee hundaas ni taasifna bara kanallee xumura irratti daandii asiin goru kana daandii istaandaardii qabu taasifnee akka ammaa kanatti rakkatanii daandii bareedaa asiin ni galchina ta'ettuun qaba wantoota deeggaramuu qabu hundaaf isin cina jirra ulamaa'ota keenyaas urmiis nu adeereessu fayyaa guutuu akannuufi Haji Muhammad Jibril illee narraan tana fayyaa argatanii asitti argamuudhaaf baay'eedhaan gammadee jira. Ulamaa'onni keenya hundi nagayaa fi fayyaa isinii hadiisu. Wantoota asitti ijaaramu kana keessatti wantoota dandeemuu deeggarsa hordoftoonni amantaa keenyaa taasisanii kairraa irratti immoo akkaan itti guutus asumaanii waada isinii gala galatoomaa naaf jiraadhaa isin jaalannaa isin kabajna. الله أكبر تكبير تكبير كنتيبان كين يبو واحد دو دلقو جرا خراس تولچو جرا خراس تولچو جرا مركز خنا تجاجل ودافز واحد قلي جرا باو كنتيبان كوني أولو مجابو أولو مجيف أولو ما أولا ديمو أولا ديمو أولو ما حاسن نساو عمري ثاني عديرس رزق ثاني أببلس كبار ربي هاقود قد ربي نو هاقود هم قد تر هاقودس هم بولر نو هابولج آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ناقتاي الحمد لله رب العالمين.